fudhate hiwwa gaana jechuudha. Waga ubeekta daa'imni gaafa aannan itti kennan xuuxxoo gaafa ishiin diddu kana jidduu kaanii waga'u. Hiwwa ga'amti malee wajjin jiraachuudhaaf dirqama aadaa, seenaa, afaan, sabaaf sablammii biyyattii kana fudhachuun dirqama Itoophiyaati. Lakki Itoophiyaa jechuun sirbishii way malaana shaaluu way malaa malee afaan shii afaan Amaaraa malee Amaariffa malee raganni ishii iskittaa malee yoo ta'e egaa sarabbi beeka waan ta'u natti hin fakkaatu ani gamanumaan otootti yaadan bareeda. Garuu boo'ichi isaanii wacni isaanii maa inni akkuma isaan aadaaf seenaa sabaaf sablammii kana humnaan overlap godhan counter attackiidhaan overlap akka ta'uuf deema waan beekaniif almost akka ta'an waan beekaniif kanaaf wixxifatu keessaa ba'uun ishiin ooluun ma wixxifatti malee maal goote. Itti deebinaa waa'ee irreechaa si waa'ee irreechi kun kan kabajame Finfinnee keessatti Finfinnee wajjin innis waa wal qabateetu jira. Finfinnee keessatti attamitti kabajama achuma Bishooftutti illee haa kabajatan malee kan jedhutu jira. Maali Finfinneen kun yeroo baay'ee waa'ee Finfinnee kanallee atin sirbita. Finfinnee irratti kabajachuun isaan irra hin jiraatu. Darbees immoo surmaayyuu irreecha kan kabajatanii nuti warri nafxanyaa ilmaan nafxanyaan waan tursiiseefidha kan jedhutu jira. Waa'ee Finfinnee kanarratti isaan miti kan balleesse politishaanota keenya warri waa'ee Finfinnee kanarratti gaafa nan arga darbee miidiyaa irratti ba'anii gaafa laalan Finfinneen kan sabaaf sablammiiti, Finfinneen kan hunda keenyaati, Finfinneen kan maaltu fide kan akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti jedhanii dubbachuu maaliif afaan qabu? Erga isaan hin dubbanne immoo kan mormumaaf jiraata jedhanii yaaduunis gaarii miti beekta. Jala muranii jala sararanii itti muudha. Akkamitti turte akkamitti taate itti muudha. Okay? Kanatu kana fide beekta gaafa sossobbiin itti baay'atu onnatan. Waa tokko yaadadhaani gaafa anillee nama waggaa 5-6 ta'a odeeffannoodhaan hin qaba. Gaafa TPLF taankii gulufaa Finfinnee kana seentu uummanni Finfinnee Addis Ababee warri ofiin jedhan kun ililchanis simatan. Engadda Oromoon gaafa abaaboo fi marga jiidhaa qabatee gaafa uffata aadaa uffatee Finfinnee seenu garuu balbala cufatan. Gadi ba'anii immoo waa'ee Itoophummaa fi Itoophiyaa haasa'u. Okay? Namoonni kun arroogaantiidha. Baalageedha yoo jechuun baatte mataa irra si ba'u maanuma jiru. Kanaaf ummata marga jiidhaa qabatee abaaboo qabatee silas daangaa ce'ee hin dhufne. Tarii yookaan Amboorraa ka'e yookaan Wallaggarraa ka'e yookaan Booranarraa ka'e yookaan jechuun lookeeshiniidhuma Itoophiyaa keessaa ka'ee mitiire. Ji'oogiraafii jechuun kaartaadhuma Itoophiyaa keessaa ka'ee dhufe miti. Garuu akka waan akkamsiin jedhu biyya biraarraa daangaa cabsee waraana qabatee dhufee weeraretti warri Itoophiyaa leellisan kun jechuudha. Ispeeshaalii warri Finfinnee Addis Ababeen kun balbala ofii cufatanii qubaan lakkaa'amte kan waa'ee immoo waa'ee wajjin jiraachuu immoo sitti haasa'u kan bitaa nagaluu kanaan beekta. Otoo dhaggeeffadhu dhiifama naa godhidha jiru. Otoo timaatimiin zuwaa irraa ka'ee akka Finfinneen geenye achumatti duukam irratti otoo daldalli ta'e gabaan dhaabbatee tinee Finfinneedhaa baatee timaatimii barbaacha akka waan achi hin dhufneetti overacting godhame balleessaan kan isaanii miti. Sanas ta'e kana qeen kan Oromoo ta'uushi Oromoon gaaf sana mul'iseera. Garuu Hacaaluu namoonni warri siyaasaati jettu qeeqxe kuni
afaan guuttatanii Finfinneen kan Oromooti, handhuura Oromooti. Sablammoonni biraa akkuma magaalaalee biraa keessa jiraachuu danda'u jedhanii sanammoo seeran gara seeran bakka hojiirra oolu wanti isaan dhorke maaliif sitti fakkaata? Inni waa lama natti fakkaata. Tokko tarii filatamuudhaafis ta'uu danda'a. Kan na dinqu immoo mootummaa biyya bulchuu qofaa miti. Aangawoota mootummaa keessa jiran qofaa miti kanan taajjabe. Mormituu keessaas argeera. Warra mormuu keessaas jechuudha. Dhaabbilee mormituu keessaa. Tarii wanti isaan hudhee qabe Finfinnee keessatti hin filatamna waan akkasii ta'uu danda'a. Garuu Oromoon Finfinnee keessatti filatamuu baates wanti beekamuu qabu Finfinneen umti okay rakkoon qaba. Kan ishii daangessu kamii? Kan nu mormu kam? Warri bar bakka bu'ummaa Finfinnee qabna jedhanii walii gad deemanii nama ijaaran kifla katamaa keessatti gaafa Finfinnee keessatti nama walitti qabu dadhaba warra Bahar Daar deemee walgahii taa'uudha bar. Timaatimii fi shunkurtiin Bahar Daar irraa Finfinnee gala. Finfinneen umti uummanni Finfinnee keessa jiraatu eenyurratti hirkatee jiraatame jireenyumti isaa guyyaa guyyaan kallattii arfaniin bar Oromiyaa irraa itti yaa'etu kan afaan isa kaa'u. Uummata afaan isa kaa'u kana gaafa afaan cineenu afaan cufuudha. Yeroo Hacaaluu amma filannoo jettee fi bifa kanaan yoo afaan guunnee Finfinneen kan Finfinneeti jechuu baanne dhuguma filannoo sana nu filatu abbaa sana filatu abbaa akkasii.